akka abbaan manaa ishee fuudhu maaliif heeyyamti? Lammaffaa immoo sabboontuu maaliif barbareen gubdi? Sabboontuu maaliif barbareen gubuu barbaachise? Ka alaa galeen siistamaan alaa galtuun illee garuu maaliif barbareen gubuun barbaachise? Inni biraa immoo namoonni tokko tokko abbaa warraatiitti saada maal jette? Ana abbaa warraa kiyya qabachuu barbaada. Ana abbaa warraa kiyya akka baan harkaa ba'uun barbaadu. Lammata bahee ani bultii biraatitti seenuun barbaadu. Abbaa manaa kiyya wal gadhiisuun barbaannu yaani jetti. Ofii immoo abbaa manaa kiyya itti fuudhaa. Jaartii bareedduu isaa itti fuudhaa. Sabboontuu illee yookiin itti funaamina jettee jechuudha. Dubartiin si jammar erga abbaa manaa kee qabachuu barbaadde maaliif qalladda? Qalbii maaliif itti fuuta? Ati hin qabattu, ati dubartii miti. Ati akka itti bulfatan hin beektu maaliif itti fuudha? Afaanuma kana maaliif jetta? Afaanuma kana maaliif ani itti fuudha? Abbaa manaa keetti jaartii bareedduu fuudha maaliif jetta? Immoo nama dhalaan takka gaaf dhiira tokkotti dabalamtu wanna tokko beekuu qabda. Dhalaan takka gaaf dhiira tokkotti dabalamuu qabdu waa waadaa seensisa. Wanni waadaa seensisu yoo si fuudhe sirratti garuu dubartii biraa hin fuudha isa jedhu waadaa seensisa. Hin seenin akkana abadan. Wanta akkanallee jiraachuu isiin oolteen bulle ji'a lama yoo ta'e erga walitti dabalanii har'a hoo masaanumaa ofirratti yaadatti. Masaanuun gaafa duraatu jireenya isii diide maaliif wallaalta? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii wallahi duuta ka aara ani gizee tokko anammaaf aara malee ofi. Sa'aadan na aarsi, sa'aadan baay'ee na aarsite. Sa'aadan gara tokkoon akka nama intala tanallee yaani jechuun jibbitullee jaalatullee yookiin immoo intala tan ani barbareetti naqa dhuki minaaminati mucaan tuni gaafa laaltan jechuudha. Ufa isii gargaaraa jirti, hojii isii gargaaraa jirti. Kan hin mincina yeroo kennan gumnu jechaanii jirti jechuudha intala kuni jechuudha. Sa'aadan garuu maaliifi abbaa manaa isheetti qoosti? Silaa jetti ani bultii kiyya diiguun barbaadu. Jarana bultii durallee diige, bultii lammaffaa kanallee diiguun barbaadu jetti. Sa'aada jedhaa beeka. Kuni wallahi kuni dhiibbaa qaba. Dhiibbaa guddaa qaba. Miidhas qaba. Miidhaa dangaa qabne. Dubartiin tokko gaafa waatu jira. Dubartiin dhiira takka gaafa jaalattee dhiira takka gaafa jaalattee heeruun barbaadu. Dhiirri waadaa wayii isii seensisa. Waadaan isii seensisummaan ati yoo ani garuu amma si fuudha. Sirratti garuu dubartii biraa akka fuudhu. Akka isiin beeytu waadaa seensisa. Waadaa san immoo hin seentiif dubartoonni takka hin seenina waadaa akkana. Ani bultii tiya gadhiisuun qabu. Ani bultii tiya qabadha. Ani bultii tiya jabeeffatu barbaada jetti Sa'aadan. Maaltu masaanuu keessa si galche? Qabadha. Masaanuu gaafa duraatu mataa si hadoochaa turte. Masaanuu hin beekta. Jireenya kee diigaa turte. Ati maaliif erga abbaa manaa kee qabatu barbaadde? Maaliif waa'ee masaanuu kilmaa kana goota? Maaliif dubbatta? Moo waadaa bira gaafa isaa walii galtan gaafa isaa walitti dabalamu waadaa seenteef? Namni waadaa kana seene dirqama guutuu qaba. Isa jaalatee mitiire dubartii birallee fuudhuu qaba. Maaliif sirratti fuudha? Ati dubartii miti ati bultii ta'e qabachuun beektu. Maaliif itti fuudha jettee kilmaa keetirra? Ani siif garuu mee isinumtuu yaada. Hin jaalatti abbaa manaa isii hin kabachi hin taateef waanuma dubartiin sun taatu taataaf. Waanuma dubartiin sun taatu taataaf. Garuu immoo lammaffaa maasirratti fiduu deema. Immoo waa'ee sabboontuu dubbanni immoo dhibbatti yaayyaan hin jaallata. Hedduu jaallata. Baay'ee jaallata. Gaafa mana kireesseef akka isii bira dhaqu beeki. Gaafa sabboontuun mana kanaa baate mana biraa seente akka yaayyaan mana sanitti dhaqu beeki. Akka isii fuudhus beeki. Ani itti fuudhaa ani dubartii bareedduu itti fuudha abbaa manaa kiyyatti. Maaltu itti fuudhus si geessa giiftiitiya? Dhiisi. Ufi jabeeffadhu. Jabeeffadhu abbaa manaa keeti. Maaltu fuudhisa siin ga'e? Bakka an dubartii akkana jettu malee wallahi dubartiin akkana jettu jibba jechuudhaan. Dubartii abbaa manaa isiitiin fuunet isiin maal taate? Ati maal taate? Ati illee nama, isiin illee nama. Atis bakka namni nama. Bareedumsoo taate bareedumsi maal rakkoo qaba? Sabboontuu nun bareedite sabboontuu caaltu itti fuudhaa jette bismillah. Hin fuudhu yoo jette ani itti fuudhu ani isumaa dhiirsuma keessan sanu gaafa jaalattan fakkeenyaaf jaalallee tokko yookiin abbaa manaa tokko jiraa miti waadaa isin galcha garuu si jaaladha si fuudha garuu niitii lammaffaa gaafa inni fuudhu abadan hin dhageensi dhiisee haa deemu malee hin dhageeniif. Yoo si dura jiraatte nama akkatti ilaala. Si dura jirti fakkeenyaaf niitiin biraa si dura jirti yoo irratti ati dhayite wallahi rakkoota kan qabu. Maaliif si jaalate isirratti si fuudha waan ta'eef. Garuu yoo inni sirratti si fuudhe
waa tokko beekuu qabdan ijoolleen keenya jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan dubartiin hangafaa ni kufti. Fakkeenyaaf amma dubartiin takka hangafaa niitii lamaffaa gaafa irratti fuudhe tamtu injifata, niitii lammaffaattu injifata. Sa'aadan amma gaafa Yahyan sabboontuu yookiin nama biraatu irratti fuudhe sa'aadan ni kufti. Maal jette intalli jedha? Dhiirti dubartii lamaffaa irra jaalatti malee dubartii duraa baay'eetti hin jaalattu. Isin haa galu. Dubartii duraa sanirraa dubartii lamaffaa santu zorsa. Hin jira garuu ka jaalatus hin jira. Garuu wallaahi billaahi jechuudha. Yoo naannoo keessanis kan jiraatu ta'e, yoo kan argitanis ta'e, yoo maatii keessan keessas kan jiraatu ta'e, hamma feeti dubartiin hangafaa sun maa mooyaa qabdi, maa bareeddi, maa waan taati, isii lammaffaa santu kuffisa. Isii lammaffaan sun ni isheen lammaffaan sun akkamitti kuffifti? Jaalalaan kuffifti. Isheen lammaffaan sun akkamitti kuffifti? Jaalalaan kuffifti. Ni jaalatti, yaada isaa guutti fi haala hunda jijjiiratti itti dhufti, amala hunda daa'ima ollaa dadhabu. Kanaaf dhiirri dubartii lamaffaa waan barbaaddu fi dubartii lamaffaa dhiira isaaf gooti hin argifti. Sa'aada nama balleessan isin qabdu itti fuudhaa jecha itti fuudhaa silaa erga bultii isii qabachuu barbaadde. Ani bultii tiyya durallee diiga lamatas diiguun barbaadu jedhe itti fuudhuun qabdu itti fuudhe. Inni duraa sun maal sirratti fuudhe? Himmoo ati immoo amma maaliif namni sirratti fuudha? Maaliif ufin taazamne? Maaliif hin yaadne? Ka durallee narratti fuudhe karmatallee maaliif narratti fuudha hin jenne? Maaliif? Hamma feete si jaalatu, hamma feete si jaalatu dubartiin lamaffaan dhiireen kufifatti. Wallaahi billaahi hin kufifatti. Argitee jirta moo nama argee jiru moo jechuudha. Maaliif gocha akkanaa gooti? Intala kanammoo karaa nagaa lola malee jechuudha. Tasgabbeessitee sosobdee mucattiin immoo qabbanooftu, dhiirri immoo dubartii qabbanooftu jaalate. Dhiirri immoo dubartii hin jiraa miti mataa gadi nyaara gadi qabattu. Yoo haasoftullee, yoo nyaattullee, yoo dhuytullee dubartii akkana dhiira akkamitti jaalatti? Wallaahi las goote. Dubartii yoo inni jedhu jecha isaa san galab gootee fudhattu. Ati mootuyyuu haasaa akkasiin haasa'uun qabdu. An akkana jechuun qabdu. Keessa keetiitti waan hunda sammuu kee mariisiftee waan gootu hunda abbaa manaa keetiif yeroo laattee akkaataa hunda anaaf inni akkasii jechuun hin danda'amu. Wallaahi isin galee kana isin jechuu barbaade. Isin immoo shamarran isin barumsa guddaa ta'a. Yaada ijoolleen keenya xiqqishuu isin yaadne malee wallaahi isin barumsa guddaa ta'a. Hammam dhiirri namarratti yaadaa jirtu. Hammam dhiirri gaafsi fuudhu hedduu si amansiiftee lakkiin fuudhu. Maa hin jiraa bara isii bichaa miti sa'aadaa bichaa miti. Namoonni dhiironni tokko gaafa jedhan dubartii takka gaafa jedhan bakka hin jiraa miti hin fuudhaan. Amma fakkeenyaaf Saayidoo fudhadhame namuma biraatu dhiisa nama biraatu haadhiifnu. Ani yoo si fuudhe dubartii birallee hin fuudha. Gaaf dura Sumayyaan akkas jechaa ture miti rabbiin immoo kana eegalee tak uteessa kadhabe. Ammas gurbaan kunis jechuun tarii sisin fuudha garuu tabiraa naa heeyyamta ka. Ilaalcha akkasiisan qaba. Garuu tabiraa naa heeyyamta ka. Rakkoon qabaatu maan na fuudhi si heeyyam jettiin ka ijoolleen teenya lee dubartoonni teenya ture. Maali yaaddani? Maal isin atiin maaliin inni isin maal hin heeyyamu? Masaanuun dhukkuba ila marziidha. Hin heeyyamina. Ishee isinitti hime hin heeyyamina. Abbaan manaa keessi yoo sirriitti fuudhe hin fuutuu bichaadha. Maaliif fuudha? Wanni inni fuudhuuf maali? Ani maalitti ta'e fakkeenyaaf maasitti ta'e ani jecha jedhuun jettuuni ani maasitti ta'e maaliif narratti fuudha? Anis nama akka keetiiti. Maaltu sitti irrate? Yoo mooyaan qabaanne mooyaan ni baratama. Yoo hojiin beekne hojiin ni baratama. Yoo miicuun beekne miicuun ni baratama. Yoo mana sirreessuun beekne sirreessuun ni baratama. Si jamaa dhalaa biyya Arabaa itti himan. Dhalaa biyya Arabaa itti galte itti himan. Qulqullina taanaan, dhiqannaa isii taanaan, dibannaa isii taanaan, sheeppii isii eeggachuu taanaan. Bakka waa hunduu ni jira. Kana hunda otoo beeknu jechuudha.
kana hundi otoo gahin maaliif bar ijoolleen biyya keessa illee mana qaasee jirti sila kanaafuyyuu jechuudha jecha sitti fuudha intala bareeda sitti fuudha niitii bareeddu sitti fuudha jedhu dubartiin jechuun qabdu isiinu bareeda atuu bareeda atuu 10 taata atuu 9 taata atuu 100 taata maaliif sirriitti anuu siigaa anuu waan feete siif ta'a yaada keessii goota fedhii keessii goota galma keessii ga'a abbaa manaa kee qaalee dubartii biraan fedhu si malee jaalala nama biraatiif laattu anaaf laadhu nama wajjin jiraadhu jiruu gaarii jiruu raahaa ilmaan keenya tasgabbeessinee guddifanna jecha jedhu maaliif dhabde maaliif jechi kun dhabama maaliif afaan irraa kaaftee sitti fuudha dubartii bareeda maaliif jette na ajaa'ibdee baran wallahi na ajaa'ibde Sa'aadaa video keenya like godhaa share godhaa subscribe godhaa yaada keessan kennadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa